عشان معرف فوزيا أونلاين الرابط ليستي أمس عشان إرجع حجته لما تفلتة إرجع قاف سنيدي فوزيا أونلاين راتين ديبيني أكسوما عشر دين أونلاين الرابط تجرتي جودا عشان ما تبرلسي فوزيا نومالي بدي كنجلو ودي دالة جودا هردفتو في كبجمتو تماتي channel قوتي كنتاتن فيديو كيا كان لايك شير سبسكرايب كومنتي بريسا عشان واني بتف ولما الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلدتو أكم نجا كيسن فيها كيسن سنجا أنا السنة قلت الحمد لله قلت ربي أكم جرتو ما تتشانالي كوتي كنتات رمضان كمي رمضان الفكاتا أنا بر الحمد لله رب العالمين والله رمضان بريدة جرا الحمد لله رب العالمين وجلي باينك أبو ويعني والمكيسة الحمد لله ولي كسبتنا ونفسي لما تدفسي ما جرس أنا قبل الحمد لله رب العالمين إسنا كم جرتا إسنا أبسما قرأ فيديو كياتي سنة برسا عشان نرجع حجته لما تفلتة فوزيا أونلاين الرابط جرتي عشان دكتور يوتيوب يوتيوب نسانا كسرة فوزيا نرجع سنيتي أونلاين الرابط ديبني أسندرا كهاسمانيتي عشان فوزيان أكبرتو يسين حبرتو في وجهتو لما تعرفون أني بتنجي جودا يفهمه فيديو كان رتي أوتو سجلي كان نجيفتين فيديو كان دون نجيفتين درسا دفتني جرجرتني كومنتي مرسنا درسا مالك كتب مالك أني دبدي فيديو سب بيكون درك مجيس حاساسا بيكون درك مجيس otoo haasa'an nubatiin duratti koomentii akkam barreessine ani viidiyoo kana maaliif akka hojjedhe anatu beeku isinis tarii yaanni isin keessatti uumamuu danda'a akkuma ani keessatti uumame kana maaliif badde ashan ofii isheetillee online irraan badde akka duraanii viidiyoo hojjechuu akka duraanii meeshaa bitti agarsiisuu hin dhiifte jechuudha deebi immoo tartee viidiyoo baa akka duraanii gadi dhiiftu أسرع مالف في كنجل فوزيان لبومتي جاتو كتمرتي نفكاتها ولا ما فاسين نفكاتها أني مالف وان كان لبتشو يقولي يادك يتي في لبتشو في يادي كنجل تات هردفتو تفيك بجمتو تكيا وانين لبتشو بربادي فوزيان مقا فيديو إسي يروح يدو جلسيني دي بإلالا حتى فيديو قد إسي تبرو فيديو قد إسي عاشان لي يجول عاشان لي نكس ولكم بربادي مالك مجتيسان dhugaa baay'ee tokko jaalladha waan biraatiif hin dhufne waan biraa aashaan mucattii kana miite jedhee wanni aashaa beeku wanni aasharraa beeku wanni fuuzeerarraa beeku namoonni aashaatti dhiyaatanii namoonni waa'ee aashaa quba qaban miidiyaa kanarra kan jiran jechuudha kan nutis beeknu isinis beektan namoonni aashaatti dhiyeenya qaban rakkoo isiin batteef isii fi rabbitu beeka maaliif dubbachuu barbaade dhugaa mucaa saniitu jaalladha maaliif jaalladha yaada bilchaataa qabdi garuu isin nama reefu barataa jiruudha barumsa eegaluudha mucaa baadiyyaatti dhalatte garuu yaanni isin qabdu jechuudha piraankiin isin hojjetu hedduu kan namatti tolu dhugaa rabbi baay'ee kan namatti tolu ani bakka baay'ee tokko natti tolti jechuudha hamma isin viidiyoo gadi dhiiftu hin jarjara yeroo isin viidiyoo gadi dhiiftutti maal baay'ee natti tolti jechuudha maaliif sammuu isii daa'imaa kanaa yaada akkanaa bilchaataa qabaachuun isii baay'ee tokko na gammachiisa akkasuma aashaaf hunda gadiirillee dhugaa online irraa batanii jiranii maaliif akka batanii viidiyoo waan hojjechuu dhiisaniif ani beeku viidiyoo hojjechuu dhiisanii dhaamsa kiyya kana akka biraan naageettan aashaa biraan naageettan abdii isinirraa qaba maaliif hojjettan obboleen kiyya namni tokko waan tokko yeroo barate nyaata mi'aa tokko fakkeenyaaf nyaata mi'aa tokko hojjechuu baratte yoo qaamaaf ta'eeti yeroo hundumaa nyaata mi'aa saniif sitaati qalbiin ta'e jechuudha maaliif waan mi'aawu namni hin barbaade akkasuma fooziyaan immoo mucaa lafaa dhufaa jirtu mucaa jechuudha aashalleen hojiin isiin hojjettu hojii boonsaadha jechuudha fakkeenyaaf meeshaalee ijoollee biyyoota arabaa keessa ta'anii ijoolleen hedduu kaargoo erbuudhaan miidhaman kaargoo ergan kanarratti baasii hedduutu jira fakkeenyaaf waa hedduutu jira amma aashaan hojii bareeda eegaluun isii ijoolleen keenya kan kaargoo godhan san dhiisanii biyyatti meeshaa bitatan jechuudha maaliif hojjetan obboleen kiyya kaargoon sun irraa
An fakkeenyaaf kunduwaanii kaargoo kan godhu ta'e asittis mallaqa kafala biyyattis mallaqa kafala achi ka'umootu meeshaan keenya sun jechuudha. Tokko guurramee ilaalama tokko uffata haarawoo ta'e hin dabala waagaan isaa biintisiisaa yoo ta'e irratti muluu libsii yoo ta'e irratti kan dubartii yoo ta'e irratti akkasuma sibiila ulfaataa irratti hin dabala. Aasha nama biyya keessa teettee ijoollee hedduu gargaaraa kan turte maaliif waan hedduu ijoollee keenyarraa kufiftee jirti. Waan hedduun isiin ijoollee keenyarraa kufifte kaargoon sun irraa hafe jechuudha. Kaargoon sun irraa hafe. Maaliif namni mallaqa ofii ergatee amma meeshaan biyya keessa akkuma biyya alaa jiru kan biyyoota alaa jiran kana keessatti biyyoota barbaade Dubaay barbaade Suudii barbaade Turkiyaa barbaade biyyootuma garaagaraa Kuweet barbaade diizaayinii ati barbaade meeshaa ati barbaadeetu jiru jechuudha. Biyyi keenya akka duraanii miti haadha dhabduu taatu malee meeshaan alaarraa seena. Aashaan hamma hojii bareeda eegaltee maaliif nu harkaa duubatti harkifattee maaliif cimtee itti fufuutti akkuma dura itti fuftetti maaliif addaan kutti sirriidha. Jireenyi biyya keenya waa hedduu nama mudata ilma namaa kana hin beekamu waan isin tarii hojii biraallee eegaluu dandeetti hin beekamu. Isin jechuu barbaadu hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo kanoonni hojjechuu eegaleef yaada kanatu naa dhufe. Viidiyoo kee kana immoo Aasha yoo kan dhageeffattu ta'e deebi'ii online irratti deebi'ii hin badini. Fooziyaallee immoo please fooziyaallee nu deebisii. Yeroo tokko torbaanitti viidiyoo lama gadhiifatti hin ga'a. Viidiyoo tokko gadhiifatti hin ga'a. Namni dhugaa dubbachuu mucaa kana hin yaada. Anuu na yaade dhugaa dubbachuu baay'ee yaade yeroo isiin piraank hojjetu baay'ee tokko yaade. Ani fiigee viidiyoo isii jaloo san viidiyoo homaatu gadi dhiifne. Maaliif isin fakkaata obboleen kiyya? Nama tokko yeroo baranne yeroo haasaa isaa dhageeffachuu yeroo piraankii isaa dhageeffachuu yeroo gorsa isaa dhageeffachuu barumsa garaagaraa agartanii namoo dandeettii garaagaraa qaba waan ta'eef hojjettii kana akkasuma ana maleeyyuu ijoollee hedduu yaada isaanii keessa tarii eeggachuu danda'an jechuudha. Fooziyaan maal taate jechuun isaanii dhoolu. Kanaaf waan isiniin jechuu barbaade obboleen kiyyaa Aashanii atiilee olaanaa irratti deebii fooziyaalee nu deebisii immoo hin gurgurattee fooziyaan hin heerumte moo maaliif baddee tarii barumsas asirridhaa barumsas amma hin ulfaata simisteera lamaffaana fakkaata beewwan biyya keenyatti itti kalaa ta'e ani hin beeku. Kana isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota chaanalii gangoo kan taatanii Aashaadhaan akka nu deebiftu jennaani atiilee akka deebite fooziyaalee akka nu deebiftu akka bashannanu barbaadna. Nuti biyya ambaa keessa jirra mana ambaa keessa jirra wantoota garaagaraa hojjechuu hin dandeenyu fakkeenya biraan hojjechuu hin dandeenyu. Viidiyoo xixiqqoo qabnu tanarratti hamma tokko namni sanuyyuu namni keenya laalu. Kanaaf namni waan san laaleetiin waan san irraa buuhartii fudhata. Bakka itti gammada jechuudha. Waan tokko yeroo arge keessattuu ijoollee irraa baay'ee gammada. Maaliif namni anama ijoollee yeroo isii ilaalu baay'ee tokko bakka gammadu maaliif fakkeenya namaa taate jechuudha. Cimtuu akka isin taate fooziyaan akka cimtuu taate baay'ee ibsa. Yaadni isii akka bilchaataa ta'e bakka baay'ee namatti tolti jechuudha. Piraankiin isii hedduu namatti tola dhugaa rabbi dubbachuuf. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yoo yaada qabaattanii silaa dhuftee fooziyaan Ramadaan bakka isiniin ga'e jetti. Silaa dhuftee Aashallee bakka hin jiraa miti. Fooziyaan Aashanfaa viidiyoo gadhiisanii jiranii garuu fooziyaan dhugaa namatti dha'u. Yeroo tokko viidiyoo daqiiqaa takkallee bakka Ramadaan isiniin ga'etti maatii chaanaalii isiitiif akka chaanaaleen isii sun harkaan qoranii akka dubatti harkaan deebine utuu yeroo tokko dhuftee baay'ee na gammachiisa. Iddiliidha namni amma garee uummatee gara irratti sa'aatiin yeroo isaanii dhumee bakka cinqamaa jirraa miti nuti garuu isii iddilii waan ta'eef waamni kun utuu dhuftee gizee tokko baay'ee natti tola. Haalli jireenyallee mijatu jiruun biyya keenyallee beektanii bakka baay'ee ulfaataa jiruun biyya keenya dhugaa dubbachuuf maaliif hojjettanii baay'ee namatti ulfaata. Kuni maaliif hojjettan haalli guyyaa wanni hundi guyyaarraa dabalaa deema. Isin jechuu barbaade yaadni kana qabadhee dhufee fi waan mucaasaa yaadee fi akkasuma waan yaada Aashallee maaliif baddee kan jedhudha fi ani immoo lakkoofsa isaanii qabu lakkoofsa isaanii qabadhee ittiin haasa'u. Namni zin jedhee nama marketti waan haasa'u waan tokko beekuu qabdanii fakkeenyaaf otoo lakkoofsa isii qaqqaabadhee ta'e
haramti bilbilee Aashaa Foozii akkana kana jechuun hin danda'u. Atoo maalii badee jechuun hin danda'u. Namni nama xiqqoo isii waa keessa wal beekutti rakkoo akkanaatiif badee waan akkanaatiif badee jedhee ibsata malee nama zim jedhee akkanumaanii alalarraa miidiyaarraan beekutti dafee waan himatu. Isin jechuu barbaade tadaa lakkoofsa isaanii buusee itti haasofnaa hin danda'a. Garuu namoonni Aashaatti dhiyaatan waan jiraniif Fooziyallee atillee garanatti nu deebi'e. Hin badinaa hojii keessanirraan badinaa garana koottaa yuutuubii keessanitti koottaa hojjetadhaa. Yoo haalli isin mijaatu baate torbaanitti yeroo takka yookiin yeroo lama viidiyoo keessan hojjetadhaa isin jechuu barbaada. Keessattuu Fooziyaa jechuudha. Hamma ta'ellee ta'u xiqqoos ta'u guddoos ta'u viidiyoo gabaabduu utuu gadi dhiiftee akka chaanaaliin isii sun harkaan qorne akkana jechuu barbaada. Yoo kan dhageetu ta'e Aashaan atillee Fooziyallee maatiin kee hunduyyuu akka gama kanatti deebi'an abdii sirraa qabnaa. Mucattii sanallee akka nu deebistu abdii sirraa qabnaa. Sirriidhaaf barumsi nu ulfaataa ni beekna. Barumsa hin ulfaatu hojii wajjin hin ulfaatu. Bakka hin beekne. Nama magaalaa dhiisite ijoolleen baadiyyaatu yeroo barumsa baratanii yoo irratti kan xiyyeeffatan ta'e seera sirriitti ulfaata jechuudha. Barumsaaf waan biraa hojjechuun hin ulfaata. Haa ta'u maal goona miti yoo deebiste nu deebiftee yoo deebisinillee jechuun tarii haala mijeeffattee barumsa isii xumurtee yeroo boqonnaa isillee dhufuu dandeetti. Yuutuubiin waan achiisi qolleen qabu yoo madubattee ergaa qorreefi malee kanaafuu hojjetoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa sumarratti dhaabaa. Ramadaan illee ramadaana baay'ee namatti kan toludha. Fooziyaa fi akkasuma maatii Aashaatti illee bakkeettiin jechuun hin barbaada. Kanaaf jechuudha obboleeyyan koo asuma irratti hin dhaaba. Rabbiin nagaan fuula dhifaadhanii walitti nu deebisu hamma viidiyoo biraatti walitti deemnuti. Viidiyoo kiyya laayikii share subscribe gochuun dagatina. Huna 24 yookiin 24 like share subscribe my channel all of